dhufuu nan danda'a. Shaadaa qabachuu nan danda'an. Shaadaa na qabsiistu immoo maannoo arrabaan otoo hin ta'in amma dhimma kana keessa. Namni hundinuu la muslimni rabbitti waan qindeessu waan lama qindeessu waan lama waaqessu abbaa ilma hafuura jedhee yookiin immoo rabbi biro waan biraa qabee rabbiidha jecha nabi Muhammadin rabbiidha jechuun hin jiru. The same. We all believe in one God. Ani garuu ijoollee biraa gaafadheera akkaan ijoollee biraa gaafadhetti garuu sinnaan deebisne dhugaa rabbii. Ani garuu maal jedheen gaafadhe akkuma amantaa pirootestaantii keessatti sobdoonni jiranii akkuma kanaa ijoollonni sobanis hin jiranii gaafan jedhu jiru jedhan. Ati garuu hundumti isaanii sirriidha jette. Ati maal waan inni jechaa jiruu fi waan laale ati nan dhageenya bara laale. Islaamummaan sirriidha. Karaan isaan irra jiran hundi isaanii musliimonni namni haqaan gabbaramaan rabbii malee hin jiru. Nabi Muhammad ergamaa rabbii isa dhugaa fi isa xumuraati jedhee namni amane Yesuusis ergamaa fi gabricha rabbiiti jedhee namni amane hundi isaa karaa qajeelaa irra jiraan siin jedhe. Ool haa jiraatu garuu namni sun immoo sirriidha namni sun hundi isaanii. Ani adda baasee sitti mee bar amaan. Akkas taanaan konkolaataa otoo konkolaachistu na dhaggeeffadhu. Akkas jedha beektaa macaafa Iyyoob keessaati warreen si barsiisan si dogoggorsaniiru jedha. Karaa dhugaarraa si kaachisaniiru jedha si galtee. Ani ofii koo duraan amantii pirootestaantiin hordofaa ture. Dhuguma siin jedhaani charchii Itoophiyaa keessaa jira jedhamutti baayibilii baradhe. Bagan baradhe barachuun koo waa'ee islaamummaa akkan qoradhuu fi gara karaa dhugaa kanaa dubbisee akkan dhufu na taasiseera. I recommend you one thing. Read more. Gaafadhu waan gaaffisitti ta'u yoo jiraate. Wanta gaaffii natti ta'u kana kun adeebisuu didde diinaras waan gaaffii natti ta'u kana karaa salphaa maal adeebisuu didde. Kuno karaa salphaatiin si jennaan ani kadan beekunaan jettee bar reason out na godhuu dadhabde. Isa kana miti naa dhala naa deebisi. Namni musliima keessa jiru ijoollee namni musliima qabatee jiru hundumtuu sirriidha. Kana bicha naa deebisi. Isa karaa sirriirra jira. Yesus bakka ammas waliin galleeti. Karaa sirriirra jira jette malee namni isaa karaa sirriirra jira. Bakka ati amma as jirti idditti naan galle kanatti naa deebisee gobbojii ture la. Ati amma na dhaggeeffachuu didde walii galuu dadhabaniifati. Al tokko na dhaggeeffadhu. Konkolaataa oofaa jirtaati. Eeshi. Konkolaataa daandiirraa kaaftee yoo diichiitti buute situ balleesse moo daandiitu balleesse? Maal jedhete? Konkolaataa osoo konkolaachistu diichii karaa qarqaraa jirutti buuftee konkolaataa garagalchiteetti. Anatu balleesse itti buuseera taanaan. Galatoome islaamni karaa qajeelaadha namni achirra jiraatu garuu maybe karaa sun irraa bahuu danda'a. You see? Eko yaada amma yaada bareedaa fidaa jirta dhugaa garuu waan ani si gaafachuu barbaade garuu si galeera yaadni kiyya. Amma fakkeenyaaf jechuudha fakkeenya nama lamatu jira. Aniif ammoo amantaa tokko qabannee jirraa jennu. Amantaan keenya ofiisaayyuu sirrii haa ta'u. Sirrii dhannee dhiisna. Garuu anaaf ammoo keessaa ani amantii kiyyatti cimaadha. Amoon garuu amantii isaatti cimaa miti. Akkuma kana namni hundumtuu amantii isaatti cimaadha musliima kana keessa. Namni hundinuu la musliimni rabbitti waan qindeessu waan lama waaqessu abbaa ilma hafuura jedhee yookiin immoo rabbi biro waan biraa qabee rabbiidha jecha nabi Muhammadin rabbiidha jechuun hin jiru. The same. We all believe in one God. Ani garuu ijoollee biraa gaafadheera akkaan ijoollee biraa gaafadhetti garuu sinnaan deebisne dhugaa rabbii. Ani garuu maal jedheen gaafadhe akkuma amantaa pirootestaantii keessatti sobdoonni jiranii akkuma kanaa ijoollonni sobanis hin jiranii gaafan jedhu jiru jedhan. Ati garuu hundumti isaanii sirriidha jette. Ati maal waan inni jechaa jiruu fi waan laale ati nan dhageenya bara laale. Islaamummaan sirriidha. Karaan isaan irra jiran hundi isaanii musliimonni namni haqaan gabbaramaan rabbii malee hin jiru. Nabi Muhammad ergamaa rabbii isa dhugaa fi isa xumuraati jedhee namni amane Yesuusis ergamaa fi gabricha rabbiiti jedhee namni amane hundi isaa karaa qajeelaa irra jiraan siin jedhe. Ool haa jiraatu garuu namni sun immoo sirriidha namni sun hundi isaanii. Ani adda baasee sitti mee bar amaan.
Akka saanaan konkolaataa otoo konkolaachistu na dhaggeeffadhu. Konkolaataa karaarraa kaastee diikiitti buuftee garagalchite. Rakkoon daandii sun irra jiramoo situ konkolaataa sun karaarraa kaaseetiin garagalche. Ela mucaan tokko maal jedhe beektaa koomentii koo jalatti islaama keessallee sobduun ni jira jedhe. Amma akkuma amantaa biraa keessa warri soban warra cabarbaran jiru amantaa sana keessas namoonni biraa jiru jedhee yaadeen akka kiyyatti. Waan hin beekne akkasin na barsiistan. Ati garuu naa deebisu. Ani tokko qoy na dhaggeeffadhu. Ani jalqaba maalan siin jedhe. Na dhaggeeffadhu laali. Islaamni perfectidha. Ireerii fi misteekii fooltii tokko illee hin qabu. Si gala miti? Islaamni amantii dhugaadha. Namni garuu dhugaadha dhugaa miti yoonaan jette. Ani shorti kaamingii yookiin immoo dadhabbina hin qabu qaban. Si galte miti? Islaamummaan sirriidha. Ani garuu perfectii miti ani. Islaamni perfectidha. Amantii dhugaa amantii sirriiti. Karaa qajeelaadha. Na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu kaa qoyi. Musliimon all Muslims namni rabbii tokkicha malee rabbiin gara biraa hin jiru jedhe garuu karaa qajeelaa karaa sirrii irra jiraan siin jedhe si galte karaa sirrii karaa daba hin qabne. Yoo konkolaataa sun karaarraa kaaste situ konkolaataa san gara galchee jechuudha. Ani garuu yaadichi bakka naa galeera. Garuu otoo nama naa deebisuu baatteellee nama naa deebi'eera. Ani already ani yeroo tokko tokko gaafa Musliima keessa amantii tokko tokko qeeqan namoonni tokko tokko isaan sobdootadha faadheen fudhadha si galee warri Amanuel kootu waa tokko ani amma waa'ee parsanii naasofnu amma waa'ee namaa ani rakkoon qabu qabaa dadhabbina qabu qabaa atis akkasuma qabda. Asa jeneraal garuu karaa ati irra jirtu raasofna karaan ani irra jiru ani kan islaamummaan amantii sirrii amantii ilmi namaa irratti uumamedha san raasofna atis kiristiyaanitii irra. Maal ani ko hime bar ani waan morme fakkalleen qabu ani garuu akkuma amantii garaagaraa keessa warra cabarbaran jiran tokko tokko sin keessallee namoonni tokko tokko jiraachuu danda'u waan ta'eef isaan kana of keessaa baasa. Waa'ee isaanii ni dhiifna ammoo rakkoon qabu waa'ee isaanii ni dhiifneet waa'ee waan isaan irra jiran sunii immoo irraa haasofna. Waa'ee warra maqaadhaan adeemuu osoo hin taane waa'ee karaa isaan irra jiranii ani islaamummaarraan haasaa ati kiristaanummaarraa riizinaa utunaa godhi isarraa haasofna. Amooni otoo eeggadda torbee tokko hin fixeen dhaqxeet natti kolfaa jirta. Ani garuu amantii musliimaa dhiiga kiyyaa dhaggeeffadhu zarii kiyyaa jedhee sitti taaseera. Ani dhugaa dubbachuuf diinaraas. Maal jettee amoo? Amaani'eel, Gaaddisaa, Taakkalaa, Nuuriyyee, Adam, Bultum, Jifaar. Dhugaa waaqa jiraataati zariin kiyyallee musliimadha. Hundi isaanii jechuudha. Isaan miti kaa laale amma ansaanii haa ta'u waa'ee namaa dhiisnaa Amaani'eel. Ani fati ni haasofnaa. Ani mormii tokko hin qabu akka hin mormines beektaatis. Garuu na hubachiisi anaan kiristoosin na fudhachiisi. Nan fixa ishkoo maal agartee baaktee xiqqoo fudhadheeyyuu waan siin taaneef deebitee amantii sana qabattee tamitti ture. Ani koo boor yoo waa'ee amantii kana gadi fageesse baree dhufuu nan danda'a. Shaadaa qabachuu danda'an hin beekamu. Kan shaadaa na qabsiistu immoo maannoo arrabaan otoo hin ta'in amma namoota arraba eeratantu jira baay'een isaanii as keessa sii galee. Guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko amantii irratti nama tokko faana walitti bu'ee hin beeku amantii nama ammas taanaan hin qeequ. Ani musliima keessaa bahee pirootestaantii ta'ee quraana kan arrabsu sirriidha hin jedhu akka kiyyatti jechuudha yaada kooti. Arrabsuun danda'u. Waan arrabsuun yoo qabaate rakkoon qabu yoo ragaa ittiin arrabsu waan jedhee arrabsu yoo qabaate rakkoon qabu jedhi. Eegale ani immoo gadi fageessee waan hin beeku. No, ela aman waan jedhe dhageesse quraanaan kanaan hanqeeqaa jettee ragaa kan itti qabdu waan ragaa itti qabdu evidensiidha waan qeequu barbaaddu yoo jiraate you can we accept. Ani immoo maalan qeeqare warra qeeqanan jechaa jira malee ani maalan qeeqare. Yoo warri qeeqanu yoo ragaadhaan qeequ ta'e ni fudhanna ni simannaa nuti. Waan qeeqamuu qabu yoo waan qeeqan jiraate haa dhufanii qeeqani. It's okay. We accept. Challenge ni fudhanna warra akkasii. Waan qeeqaniin yoo jiraate yoo waan qeeqaniin qabaatan one point ni fudhanna. Annan fudhadhaan. Abba barbaade haa ta'u. Is a Muslim or non-Muslim? Na hubattee?
waan hin qeeqamu yoo qabaate but there is no. Inni rakkinaan qabu garuu baga gaaffii kiyya naa deebi'ee ani gaaffii kiyya naa deebi'uu isaatti baay'ee gammadeera. Ani garuu hundumatu nama sirriidha jetta jedheen baay'een fudhadhu ture. Warreen waa'ee namaan dhiifnaa siin jedhe bar waa'ee namaa dhiisneetiin waa'ee islaamummaa irraa haasofna waa'ee persanii miti waa'ee nama dhuunfaa dhiisnu. Amma waa'ee nama dhuunfaa dhiisuu naa ta'eera. Sigale. Eenyummaadhuma Yesuus irraa naa hime. Isa du'ee du'a moo'ee ka'e. Isa kana immoo jechuudha. Warreen tireetti macaafa qulqulluu teewooloojii na caalaa baratan. Yesuus yeroo du'e bartoota keessaa eenyutu isa waliin ture? Nama tokko. Duukaa buutota keessaa namoota 12 san keessaa tokkollee inni gurgurate. Yihudaan ni gurgurate. Isaan hafan keessaa eenyutu waliin ture? Amma isa nan gaafatiin anti isa nan gaafachuu miti amma. An amma sii deebisuu hin danda'u sii jedhe. An amma gaaffii barbaadde tonaa nan. Yesuus irraa waan addaa nu baasu hin jiru bar gabricha rabbiiti. Obboleessa keenya warri waaqayyootti amanan dhaggeeffadhu. Al tokko. Elaa Yesuus gabricha rabbiiti yoon siin jedhani. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 42 lakkoofsa tokko irratti hundaa'eetani. Yesuus raajiidha yookiin nabiyyiidha yoon siin jedhe. Maatiyos kuda tokko irratti hundaa'een Yesuus ilma namaatii namadha yoon siin jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti hundaa'een Yesuus ergamaa waaqayyooti yoon siin jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 28 irra dhaabadheetan Yesuus ergamaa waaqayyooti yoon siin jedhe ammas wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti hundaa'etan kanaatiifu ati waaqadhaa kanaan jettuun yoo jiraate Yesuusiif gooftummaa waaqa irrattis lafa irrattis isaaf kennameera. Gooftummaa inni isa kennes immoo isa fudhateetu gooftaadha. Gooftaa isa hundumaati oliiti yoo jenne Musee waaqayyo jedhameera seera ba'uu boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irratti dha. Gooftaa miti waaqa jedhame numaayyuu Musee. Yusi? Ani amma jechuudha akka warra kaan nama wal falmii gaggeessitan jechuudha. Wal falmii amantaa kana gaggeessuu hin danda'u. Nagaatti yoo haasa'uun feene ani walitti sin deebisa. Ati haasa'e maal si dhaggeeffachaa jira? Gorsa kee dhaggeeffachaa jira, barumsa kee dhaggeeffachaa jira garuu. Anaanis hin beektu naan jette. Kolfaa jira abdiin galchuu dandeessite. Irra kattee nuti baran maaluma sitti na fuudhe maallo. Ati tokkoon keen jiru duuteetta bakka tokkoon keen jiru. Anaan hin dandeessa garaana beektu waan ta'eef hin dandeessa. No garaana beekachuu miti maal baay'isee keessummaadha nan kabaja malee waan na miidhaa jiru waan na gochaa jiru hin jiru bara boleesse koo dabar inni si bukkee jiru anarran argisiis galee malee ani wanti na sodaachisu tokko hin jiru as keessatti dhugaasitti maa ምንም ነገር ዋንታ እኔ ሶዳዱ ተኮን ቀብ ማሊ ፓርታ ጋፈን ኩልፎቲ ቆይ በይ ማን ካሮ ቆባዴ ኩልፈተ ያከማርታቲ አኒ አም ማልትናረ ናአርሳ ሲተፈካት አናን አናማ ኮሜንቲ ከየ ጋፈን አሲ ዱብሱ ኤላማ ተኮ ሙጫን ተኮቹዳ ሴሩ መቀበሳ ነታሳራ ለማናን ጀደበታ ኤል አማኑኤል ኮዴ ኡጋ ሻዳ ቀበዱ ፕሊዝ ናንጀደ አማ አኒሳ ኩማ ከነ ኮቱ Yesus Kristus in fudhadhu jedhamti amalaan akkatti namatti himu tokko garuu asii ati maal sodaatta kootta akkas ta'u inni kun dhimma amantaadha malee dhimma wal sodaachuu miti ala kun si galee yoo abbaan ta'ee fi dhufee amanuu danda'a abbaan ta'ee fi dhiisuu danda'a. Amma namummaa Yesuus amaniiti Yesuus nama dhaadhiin. Ati si jammer waa Yesuus maal beekta otoo siin beekin tajaajila otoo siin beekin jedhati Yesuus nama dhaadhi amanati shakkiin inni ofii isaanii nama dheedha ani nama akka keessaa ta'edha ani nama akka jedhati shakkiin. Kuno baay'ee hiriyoota gaarii siilaatira rabbi qabadhuuni sirriitti si barsiisu isaan gadi fageessanii si galee garuu afaan kee irraallee waa dhageen beeku waan hamminaa dhageen beeku ani ijoollee warra afaan isaanii hammina waan taane dubbatan sobanii musliimatti fakkaatanii maqaa jijjiiratanii asirratti nama arrabsanii isaan kun of kabajuu qabu sittan himan isaan dhufaadha maalan beekareen hin dubbisu ani arraba barreeffamee jiraan maalin beekee dubbisaan azalaama normaalii yeroo tokko akka dirqama nama fidu wayitti nama arrabsuun qaban si galee wayne na kofalchiifti har'a wallahi na kofalchiifti si ايش ابدي قشمه تم تقول فارا زلطاي اي وامن فمال نون نفا مره ازل جرت ربران انكو جلامون atama already arrase duma da kan toli na zo ajiru gafis in debis to ante di
Aishedhuma. Amaanuel Adaraa shaada qabadhu. Yeroo tokko gaafa karaa badiisaarraa gara jireenyaatti nama waamnu nuti hin gammanna. Isinis karaa badiisaarraa gaafa gara jireenyaatti nama waamtanii dhugaa rabbii hin gammaddu. Wal gammachiisuun baay'ee gaariidha dhugaa. Warri kootu naan jettan kabaja guddaa argadha dhugaa. Isinin jaalladha. Baay'ee dhugaa waaqayyooti. Jibba keessanii hin qabu. Hammina keessanii hin qabu. Yaa Rabbiin otoo si qajeelche baay'ee namatti tola. Anillee baay'ee si gammada. Gaa Rabbiin otoo si qajeelche gara gaarii kanatti. Warri ammoo Qajeelte. waan tokko hin beeku nama biraallee ta'uu gaafadhe wayya malee ani waa'ee amantii otuma waan tokko naa galuu didee waa'ee amantii musliimaa barootoon barbaade amoo gaafachuu hin danda'an. Warra kaaniin hin gaafadha warra kaantu beeka sirriitti. Amoon hin beeku. No, ani silas bar waa'ee amantii musliimaa sitti taasisu waan jiru ani bar. Hin Waa'ee beeku. tokkichummaa rabbi sitti taasisu waan. Nama barsiisuu qabda. Amoon hin beektu. Ala nama eebbisuu bara. Inaariinati bakka dhiisinaariinati baaf hartati. Kamuu keessa warri taabtaa godhaame jira. Amantii kamuu keessa warri jirtan please nama abaaranii arrabsanii nama waan barbaada jedhaniiti miti. Seeraan jaalalaatiin nama gorsaa iddoo jirtanitti. Tini galee dhugaa waaqayyooti. Maal ta'an nu galchitee Garuu maalumaafuu dhugaa kan adda baasuudhaaf yaade, okay? Amoo Yesuus eegaa jiratte isheen tokko dheengaddu. karaan dhugaan. Deemi hin jedhe anotti dhaami deemi jedhi itti dhaami hin jedheen. Thank you illee galata hin jenneen lamaan nyamutti qabi goddanyaa keetti. Wal barra. Ciisan nu rafi. Nama hubataadha inni. Maalumaafuu Yesuus jaallata. Ameen. Gara isaatti deebi. Itti qabi bakka chaawwan jedhanii. Rafeera. Itti qabi maali yoo baate maciiseera malee maalidha maarrafa itti qabi.